Abdeetti walitti namarraa arbaa keessatti fooyidaan gama guutu. Amma waan xiqqoon ilbiifni yartuun tun arbatti maxxantee erga fokkoote Yesuusitti maxxannee fokkorru waachuu ga'e. Isa jabaa kana, isa addunyaa kana moo'e, isa du'a moo'e, isa rakkoo gidiraa moo'e, isatti maxxannee isatti qabamne waan irraafamne raafnee moonee darbuu dandeenyu. Mee hin dandeenyeedhaas karaa isa nu jaalate maal arganneerra moo'icha arganneerra. Moo'icha arganneerra itti nu deebifna malee keessa jirru mo'amuu keessa salphina keessa rakkina keessa maqaa isaatiin moo'icha arganneerra. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Phaawulos ergaa kana biyya Efesoonii dhaloota Kiristoosiin booda waggaa 54 hanga 56 akka barreesse hubanna. Moo'ichaan akka jiraataniif jireenya moo'ichaa akka jiraataniif humna kan namaa kennu Waaqayyoodha. Namni isatti maxxanee isatti hirkatee moo'icha argata. Isatti maxxanee mo'ata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 12 hanga 13 yoo ilaalle Phaawulos gara Filiphisiusitti kan erge boqonnaa 4 lakkoofsa 12 hanga 13 yoo ilaalle Phaawulos akkas jedha. Holiiquus gadiiquus argachuus dhabuus ulfinas salphinas waan baay'ee erga maqaa dha'een booda humna isa naa kenne Kiristoosin waan hundumaa nan danda'aa'edha. Ameen ameen. Eenyuun dhaadannaan Phaawulos yeroo hundumaa Kiristoosi. ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ሁሉን ወንጀል ከና ወኔ ከሳ tokko waan fufuyyee qabdu tokko jedhe ሁሉን በማን ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ከናፍ ሮተኮ ሞአኔ ከኑት ጅራኑ ጩቡ ሞአኔ ጅራውና ኡምነ ሰዓትን አዱኛ ከነ ሞአኔ ጅራን ሰይጣን ሞአኔ ጅራና ኢሳማ ሞአኔ ጅራና ጡራውማ ቢየለፋ ሞአኔ ጅራና ሁምነ ሰዓትን ኦፍመዩ ሞአኔ ጅራን መቃ ዋቀዩ አይበፈም የኙ ኦፍመዩ ፈለከራወን ቄሲሳ የቲሶ ቢጀታት የማኑ ጀታት ከነጀታ አኒ ፈለከራወን ኦፍመዩ ሞኔ አኒ ዋቀዩ ጀደን ጎዴ ጅራን አጀኔ ዋቀዩ ያነሳኑ ባባይስ ኦፍመዩ ሞአኔ ሰለሞን ይሮዱበቱ namni of moo'e nama magaala kudha moo'e caalaa ida of moo'u waan salphaati amma kan nu rakkis of moo'u ati gatiin qabdu Kiristoos malee fedha keerraa wadhu foon koo namummaa koo gab jedhi waa Waaqayyo si jedhu waa dhagee jechuun of moo'uudha kana dadhabnee naasis gurra qabna akkisi jennee lokkamatti of moo'u waan salphaamiti magaala kudhan moo'u amma magaalli qaxxee murtu gurguddooni Finfinnee fi Dirdoora miti kasmiti magaalli xinnaa bicha miti mana kanaaf kudhan nama moo'ee caalaa jedhamee yommuu 10 ከተማ kanaaf yommuu waan salphaa miti of akka mo'annu waan hundumaa akka mo'annu humna kan nuu kennu Kiristoos kanaaf gaa ኃይልን በሚሰጠኝ kana keessa nan darbaa umurii dargaggummaa qormaata garagara waala bara kana keessummeessee nan darba inda barra eenyuun humna isa nuu kennu Kiristoosin haleluuyaa humni isaa nu gargaara waan hin danda'amne dandeessise waan namni keessa hin dabarre nu dabarse akka seenatti kaleen seenadha kan jennu akka seenatti isa darbe ilaalla achi keessa dabarre maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu inuma ceetanuma dabarta waan sodaattu hundumaa humna isa sii kennu Kiristoos moo'ichi kan danda'amu maqaa isaatiin iddoo biraatti Phaawulos lammaffaa Qorontos 3:4 irratti humni nu bira waa tokkollee imba waa tokkollee hin goone jennee waan maqaadhaan waan ofim waan dubbannu qabnu lammaffaa Qorontos 3:4 4 irraa humni nu bira waa tokkollee imba waa tokkollee hin goone jennee waan maqaadhaan waan ofim waan dubbannu qabnu lammaffaa Qorontos 3:4 5 irraa 4 irraa humni nu bira waa tokkollee imba waa tokkollee hin goone jennee waan maqaadhaan waan ofim waan dubbannu qabnu lammaffaa Qorontos 3:4 5 irraa 4 irraa humni nu bira waa tokkollee imba waa tokkollee hin goone jennee waan maqaadhaan waan ofim waan dubbannu qabnu lammaffaa Qorontos 3:4 5 irraa 4 irraa humni nu bira waa tokkollee imba waa tokkollee hin goone jennee waan maqaadhaan waan ofim waan dubbannu qabnu lammaffaa Qorontos 3:4 5 irraa 4 irraa humni nu bira waa tokkollee imba waa tokkollee hin goone jennee waan maqaadhaan waan ofim waan dubbannu qabnu lammaffaa Qorontos 3:4 5 irraa 4 irraa humni nu bira waa tokkollee imba waa tokkollee hin goone jennee waan maqaadhaan waan ofim waan dubbannu qabnu lammaffaa Qorontos 3:4 5 irraa 4 irraa humni nu bira waa tokkollee imba waa tokkollee hin
ለመፋ ቆሮንቶስ ቡቁና ሰዲ አፍርራ አመነናኑ ይከራ ክርስቶስ ዋቀዮ ብራ ቀምኑ ከነከሲት ኑ ዮፊ ኬኛ ዋንቶ ኮሌኑ ብራ ሂምባ ጀነ ኢመቹ ዋንደንደኙን ቀም አምደንደ አኬኛ ገሩ ዋቀዮ ብራ ሂምባ አሜን አሜ ማልኬኛ አምደንደ አኬኛ ማን ይመን አንቺ ማለት በስማ አመለ ቱርበን ጊዜ ለመጾም በመለ ቆመ ሰዲ አፍሩና ጾም አሊ ከንም ያድፊ ከንም ጾም ይወርክ ተንቶ መቻም ጉልጉሎት ነው ቢፈትል ጉሌም በኩ ኦማንጀሩ ጅማላ አቲ ጅማሚቲ አመደንዳ አገኛ ብቃታችን ይላል ኑብራም ቱንጅሩ ሂንጀባና በረከና ይሞና ፎንኬኛ ይሞና ቢየለፋ አንዶፍቱ ከነ ይሞና ጀኔ ዋንቲ ነው ጀኞ ፊኬኛን ቀምሩ ገሩ ወምደንዳ አኬኛ ዋቀየ ብራኑ ባ ሜ ዋቀየ ኑ ገርጋራ ይዳሲን ዋቀየ ኑ ገርጋራ ይረዴ ቤን ንብሳ አመነናኑ ይከራ ክርስቶስ ዋቀየ ብራ ቀምኑ ከነከሲቲ ስርማ አመነናንኬ ኑይ ኦፊ ኬኛ ወንቲ ተኮሌ ኑ ብራ ኢምባ አጀኔ ይመቹ አንደደኙ እንኳ አርፈኔ ለለምኔ ራኜ አንኬኝ ቢ አባንሳ ወልጅር ንራወኔ ዋንኒ ልትከኝ መቃንሳ በረበራና ኤብፈው አሜን ኦሊ ከናፍጋ ኑ ዮፊ ኬኛ ዋንቶ ኮሌኑ ብራባ አጀነ ይመቹ ወንደነኙን ቀም አምደንደ አኬኛ ዋቀዮ ብራ ኢምባ ጋፈ ለለብኑ ሩራ ዳጋም ጋፈ አርፈና ሩራ ዳጋም ጋፈ እርጋ ሩራ ዳጋም ኑቲ ፈካቹ ደንዳ ይረጫ ነበር ማጅሩ ይዛ እዚህ ዱረንዱ ሄደ አብዱሳለ ቢሮ ደን ዱረንዱ ሄደ ከቶ ሲያጀነና ካተንዱ ሄደ ሬፎማቱ ዱቃይ ብራባ ይላኒ ከነራም ፈነ ኩልመላማ ኩዳን ወልዳ ኮልፌ ቃላዩቲ ነቄ ጃን ፍራቶ ኮፍሰቲ ነቄች እጂን መናነዘን መጫበረና አኔ አማ ፋርፈታ አዲሱፊ ፓስተር መስፊን ማን እንዴትስ አከመ አኩ ጎንበላሲ ወራና ዱኛ ገና ተተጃጀኑ ማገሳ በጎሮ ከስሙት ታይታይ አይደሪኬስ አማ ሰገንታን ፋርፈተማ ዋቅፈተማ ትወይሊ ወረት ሲአቲ ገረሽሙ ጃቶ ጋደቦ አማ ናምኑ ትጃላኑ ናምኑ ትከባኙ ናምኔ ዋቀዩ በረሳትቲ ኦጀቱ ፓስተር መስፍን ገራገራ ነው ጋር ነው ሚካየቲ ሻብ ወደ ሱፊ ሚደጋቶ ካወቴቲ አወት መራዝ መላኩን ተጃጅቶኒ ዱሬረቱ ለኒ ገራራ ነጭ ለጪሲ አዋራ ስንከስ ተክቲ ወደለት ይቀበጥ ነው ላደር ተክቲ ሺስ ከሰም ወርባዱ ሳይሸረፍ ሳይቀነስ ክብሩ ተጠቅልሎ ወደ ላይ ወደ አምላክ ይለፋል ለምን ብትሉኔ ካርድ ጠሪ ነኝ አለ ጦ አጨበ ወደ ቤተ ነው ወብሩ ዋቀየው ጅራትላ አኔ ነማ ካርድ ይዋርቶ ለበቃ እቺ ተራ አስከባሪ ላይ ረዳቲ ላይ አሪገን እንደማመር ባዶ ይሰባታ ይዲን ኩፋ ከዳ ይፍነከስ ኢኑ በተካ ኢኑ መዲ ሁምና መዲ ቤኩምሳ መዲ ፈይና ኦለከተ ኢበሬቲ ቀለ ወገዴቲ ይዘት ደበርዘታ አሚደንዳ አገኛ ወፊከኛ ነው በቃ መናዋቀዮ ከሰት ይሮጅራን ይሮዋን እፈኑ ይሮ ተጃጅል ዋንጎን ሁንዱማ ኑራታ ኤሚቲ ሰብራተ ኑ ወፊከኛ ዋንቶ ኮለ ኑ ብራይም ባጀነ ይመቹ ወንደነኙን ቀምኑ አሚደንዳ አገኛ ዋቀዮ ብራይም ባ መቃ ዋቀዮ በረበራና ኤብፈሙ ኢሰብረ ረደዴቲ ከናፊ ከራ ክርስቶስን ጅሬኝ ሙቻ ጅራቸው ለመፋድማ ቆሮንቶስ ለምኩድ አፍረት ሲሙ አከዘለ ለምኩድ አፍር ዋቀዮ ኢሳ የሮ ሁንዱማ ከራ ክርስቶስ አከወረሞ ሄዱላ ገሉት ኑወዴምሲሱ ክርስቶስ ቤኩስ
akka foolii urgaa'ut harka keenyan iddoo hundumaan isa ga'uuf galannaatu. Kan hubate namni kun ni hubadhaa. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf kamoo amtee mataan gadi cabee deemtuu miti. Amma wataadara mo'aman yeroo tokko agartan jara mo'amanii soo agartan kanaa badde maaltu kanaa kanaa badde kanaa badde namni wabesee namni wadesee namni wamee namni wamte mataa buufti bara keessatti meelaala sinu televiziyoon meelaala warra boodiyame warra bu'ame konfidensi ilaalu konfidensi hin qabu namni jibbo hojjete sakkasuma Amilesa chabada. Confidence in God. Cuba mano ni kamu jadi tu kubar betul. Gara-gara. Just ada. Cuba apa? Oneng kamu. Iya betul lah. Cuba apa ni kamu? Oneng kamu. Oneng madi kamu. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf warri lolee moo'ee duulaa galu mataa gadi hin qabatu fokkoruu kan jedha nama argamu. Ana bakka waasi isaa mo'atu fiigicha isaa mo'atu lola isaa mo'atu nama dhufe hundumaatu jirra jechaadha. Ammooti ol jedhee jiraata bira koo. Amen. Jireenya moo'ichaa nu haa jiraachisu. Amen. Jireenya moo'ichaa. Hinaawwina garuu dadhabna. Jireenya moo'ichaa. Lafa jalqaba dubbisee Roomaa 8:37 irratti maqaa isa nu jaalateen jedha. በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል። ኢሳኑ ጃለተ ኢሳን ወረሞተን ህንጫላ ወረመቃቀበለ ዱንያ ከነረት መቃን ከንከነመ ሪከርዲሳ አማማ ቶምቱም ፉደነ ወረጀደመ ወረጀጀማቱ ረንሰና ከራኑ ጃለተ ኑቲ ከራ ኢሳ መቃዋ ቀዩ በረበራና ኤብፈው ተደቢውን ብስሮሜ ሰደት ሶዶሚቶር በረቲ አማርፍ ይሳከዝ ይላል። በዚህ ሁሉ በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ከነሁንዱማን ከራይሸኑ ጃለቴ ወፊት ይመጣል ሲነመስ ከራይሸኑ ጃለቴ ከራ ክርስቶስ ከራይሸ ፈኖረትን ሁሉዬ ከራ ክርስቶስ ከራይሸ አዋራ ከሳኑ ካሴ ከራ ክርስቶስ ኢሳን ወረሞተን እንጫላ አመሞ ወረሞተን ጀጃቱሬ አመሞ ማሪ ጳውሎስ እንጫላ ይይሳል ወረሞተን ኦብጀጀኒ አርከራሰን ለበ ወረቡዘን የሰደበርንቲ ያረካ አማ ሞጭ ከንሳኒ ወለተኒቱ ሬፎ አጋሜት ደጋሜ ምት ከሰ ደርበ በቃ ማ ከንዱሪቲ ነው በቃ ሞጭ ረገ በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ወራ ቆመናት ወራ ጎንጎኒ በተረካወት ወራ አዱኛ ረት በከመነ ወራ ጫማ ፈንሰጀናል ወራ ወርቂ ኮቤ ጫማ በዳፈ መንጀናል ኢሳን እዩ እንጫላ ሜሂንጫላ ይዳ እንጫላ ይዳ መካ ኢሳን ከለፈራ ከንጮሎጉ ከንበዱ ከነኑቲ ከንበነ ከንጮሎግኔ ከኖሊ አርገንደ ኦሊሞነ ወይቾሊንዱ ከነመ ከራሳሞነ ሄኙምቱን ራም ፉደቱ ሃሌሉያ አሜን እንጫላ ይዳ መካ ኢሳን ወረሞተ ሰልዩ እንጫላ አባከ ባፌት ቢድ እንጫላ እንጫላ ኢሳን ሞይቼ ወረርገታ ቶኮ muka jireenya irraa nyaatu wal moojjaa mul'ata boqonnaa nama lakkoofsa 7 irratti በእርሱ ድል ያገኙ ከሕይወት ዛፍ ይበላሉ ሙከ ጅሬኛ ሰንራ nyaatu eenyu
warrisaan moo'icha argatan kun asumatti kachaachalanii nafan asumatti maqaan ba'ee fi nafan ol darbanii muka jireenyaarraa. Ameen. Ameen. Mul'ata boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti. Namni gurra qabu isaa Hafuurri Qulqulluun waldaa kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Isa moo'eef muka ijjisaa nyaataaf isa moo'eef muka ijjisaa nyaatanii jiraatan isa jannata Waaqayyoo keessa jirutti nyaachuun kennameef kan jedhudha. Gurra kan qaban haa dhaga'an. Maal dhaga'u? Isa moo'eef muka ijjisaa nyaatanii ittiin jiraatan isa jannata Waaqayyoo keessa jirutti nyaachuun hin kennamaaf. Warri moo'ate asitti maaddii lafarraa attoof sobduun kan nyaatte buluu qofa miti, mukuma jireenya irraa ol baanii akka nyaataniif. Ameen. Ameen. Oolumaa ubaanii achiin nu waaqa. Ameen. Achiin isin waaqa. Ameen. Kan moo'ate kophaasaa otoo hin ta'in isa moo'atetti hirkatee kan moo'ate tokkoffaa muka jireenya irraa nyaata, lammaffaa du'a lammaffaatiin hin miidhamu, በሁለተኛ ሞት አይጎዳም። amma du'a isa kana namni hunduu du'a isa lammataa isa bara baraa sanaan immoo jennee gara Kiristoositti kan dhumne jalaa ba'uuf kan jirru immoo du'a isa lammataati. 2:11 mul'atuma Yohaannis. Namni gurra qabu isaa Hafuurri Qulqulluu waldaa kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Jecha salphaa miti jechi kun. Inni immoo du'a isa lammaffaadhaan hin miidhamu kan jedhudha. Inni immoo du'a lammaffaatiin hin miidhamu. Lakkaa moo'ichi keenya gatii qabdi Yesuus wajjin taane በሁለተኛ ሞት አይጎዳም. Ormi gara abiddaatti gaafa gadaraman isaan galatatti ol darbu. Ameen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Namni immoo du'a lammaffaatiin hin miidhamu. Amma isa rakkoo guddaan gara Kiristoos kan dhumne Yesuus kan nu du'e du'a lammaffaa kana. Ofa Pheexroos hin du'u waan jedhu gaa dura amananus hin du'u neetu lafarratti akka waan abduutti du'uun isaa nu balleenu. Nu yeroo foonii kanaan namni du'u kana se'e. Inni duutu achi dakta jedhe tokko batee. Sirba tokko nuti sirba hin irraanfadhu. Jaan tokko kinatii sirbaa bara dargii reef baay'ee cimaadhaan namni ilkaan isaa miidhaa ta'e miidhame waraanaan dhaquu danda'e. Achaana Tanirraa fuudhaaf jecha baay'ee nama sodaachisa ilkaan irraa. Achumaan mucaanii duula sodaattee warra ilkaanii cabde yaa ijoollee iddiitti ilmaan lolti dhaqxee waan mana ollee. Ilkaanuu raaduu iddiitti ilmaan dhaqxee. Achumaan namichi du'a sodaattee warri beektee dhaqxee yaa ijoollee. Hinuma dhumti guyyaa tokko waan mana ollee. Nuti jedhama. Nuunuma duula seenee duun isaa waliin hin galee. Namni moo'icha argate du'a lammaffaatiin miidhamu. Duuni isa lammaffaati isa bara baraasa. Warri moo'icha argatan maannaa dhokate san jalaa sanarraa hin nyaatu. Katasawwaree maannaa ይበላል. Namni moo'icha argate mul'atuma boqonnaadhuma 2:17 gadi buutanii ulaaltan akkas jedha. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Waldoota nuyi keessa jiru. Isa moo maannaa dhokataa sana keessaa nan kennaaf. Dhagaa calaqqisaa maqaan haaraan irratti caafame tokkos nan kennaaf. Maqichis isaa fudhatu sanarraa kanaaf namni tokkollee hin beeku jechuudha. Maqichis isa fudhatu malee namni tokkollee hin beeku. Katasawwarii maannaa dhokata.
Abeet moo'icha keessa jiraanne Yesuus jennaan biddeen nuu dhabame waan dhugataa nuu qaba. Ameen. Katasawwari maannaan saba Israa'elitti farca'ee dhaabbate garuu armumayyuu maannaa baras akka firee dimbilalaa midhaan mi'ooftuu gabbuutu otoo hin taane mi'aa isa caalu Waaqayyo ammayyuu ijoollee isaatii bara rakkoo keessatti nu malaata. Ameen. Eenyuuf warri mo'atan hiikni isaa mo'achuudhaaf katasawwari maannaa dhugataa nyaata dhugataa namni hin barre namni hin agarre maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni moo'e maannaa isa dhokataarraa hin nyaata. Inni kan biraa inni moo'e haboo argataa ስልጣንን እሰጠዋለሁ 2:27 ገድሞ ቡኔ ይውላል ሙልጠተ ዮሐንስ 2:27 ቢን ዋቀዮ ከዚህ ኢንሲ ቄስ ቢለቲን ሰበሰና ኢንትክሳ አከ ቆዳ ሱጴሲ ኢሳኒ ኢኑሬሳ ይምቡታ ኢምቡልቻይዳ ሲቄስ ቢለቲን ቡልቻ ይሄ ብትረ መንግስት ይሰጀኑ ሰና የመንግስት ጉልበት ይሰጀኑ ሰና ሂምቡልቻይ በቃ ሲንቄስ ቢለቲ ከነጀኔ ዲሴ አከ ቆዳ ሱጴት ሲሳን ኢኑሬስ ሀቦ አከ ሲንከናብ ጀደ ህንሞት ሀቦ እርገታ ኡቡረት ተቦ ቢየለፋረት ተቦ ዋዲሳንቱ ይሰረት ይሰቱል ፋቱረት አቦ ሙጩማ ዋቀዮን ዋገርጋር እንከምራ ህንሞይ መቃንሳ ገልሜ ጅሬኝራ ነቀሙጋ እንዲሞይ ካንገሩ ሸኪ ከሰረ ቸረንጋፊ ከሰረ ማቀሙጋ ወፈተኩን ከዳት ያዋቀዮ ሲንገር ani dadhabaadhaan jechuudha. Na beektaani dhiiga fuula nubban. Waan guyyaa garattiin si akka oole laaphisii keetiin irraa naa tarage. Waan laaphisiidhaan isaan guyyaa irraa hin sobee jedhe. Hin sobee san irraa naa tarage. Hin sobee. Ina matee irraa si tarage. Akkasuma fakkaata. Amantiin gombuu bareedu. Laaphisiin gadi maallaa godhe irraa naa dabarsasi. Dhagayyuu hin jenne naa dabarsasi. Waan irraa nu waa dabarsasi. Irraa dabarsasi malee rakkoo dhaqa. Ani irraa amma maal jedhe cubbuu isaan jenne maqaa isaa naquu jedhe nama mo'atee jira. Ani mootiin garuu maal ta'a jechuudha ammayyuu oduma galmaa'ee jiru iyyuu akamu jirechaadha Yesuus Kiristoos maayichaan Musaaf maqaa keenya galmee jirannartenne murteessinee anteenyimu akamu jira wangeela jira ka ira qole malee abuun hin danda'ama jedha sadishan mul'ata Yohaannis sadishan nama moo'utti akkasuma uffata adiitu uffifama tokko maal uffata adiitu ani maqaasaa macaafa jireenyaa isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caaffaman keessaa hin balleessu. Abbaa koo duratti ergamoota isaa durattis maqaasaa waamee kan koo ta'uusaa nan beeksisa. Abeet. Yaa Waaqa. Dhagiin sillaatu cubbuu diddee biyya lafaatii walii galuu diddee amma ammaatti kan naaf jiraatte nan beekaa waa'ee isaa waa'ee ishii nan beekaa. Achiin waa goone. Ameen. Maqaan isaa naqamu wayaa adiitti uffifama. Abbaa koo birattan hin sillaatu. Abidda omtuu kan hin moo'in omtuu kan harka kennisiisin jabaatee hubattee keessa dabartee kan dhufte irra deebiin dubbisa. Nama moo'utti akkasuma uffata adiitu uffifama. Tokko lammaffaa ani maqaasaa macaafa jireenyaa isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessaa hin balleessu. Maal agarsiisa amma kun geessuma balleessuun jirechaadha.
keessa deddeebi'aa ture dambanya ture malee kiristaanan ture yaa qirraa'edha. Abaluu hin taane. Yaa Waaqayyo dhugaa salphaan seenaa hin balleessu. Kaan nan balleessa. Abbaa koo duratti ergamoota isaa durattis maqaa isaa waamee kan koo ta'uusaa nan beeksise. Eenyu duratti? Abbaa koo duratti ergamoota durattis በተቀዳጀ ማረጃ ረጋጉቱ ፉንዱነት በስመ አብ አበሉ ይዳዋ ደረቅ ክርስትናን ወገድ ከነላሉ ወርወናው ይፈን ለለበው ይፈን ከደተው ይፈን እንዴት ወጀና በቤንጃማላ መካሳዋሚን እርግሙ ዱረት አባቁ ዱረት أنا واجد بدي أقول لك وايا بلومو مرمون كنا بلومو يعني أمريكا أمريكا ما أمريكا تيمي دي ألما جل ماله وايا بيكا إننا بيكا الموكا في تينا ويا دي توسا قال لي ولا جرينيا يتبرف من الرايناكو أباكو في الجموت نورتنا نكوتا وسا بيكسيسا ينيو كموي متى نريك إننا نرمتنا كراكرس نجرينيا مويجا جراجو لما فهم منواك يوكي ستوتوبات علينا كموي ولا تمسدي كل ألم ولا تمسدي كل ألم سدي كل ألم وتوبا إسمعوا سن من كل ما وات أيوكي ست وتوبا نقول إسكيس سايس matuma hin baafamu maqaa waaqayyoo kootiin maqaa mandaraa waaqayyotti Yerusaalem ishii haaraa ishii waaqayyo koo biraa waaqa keessaa gadi buutu maqaa koo isa haaraas utubaa kanarratti caaba tokkoffaa utubaa isaa irratti moo maalan godha maalan caaba maqaa koo isa haaraa utubaa kanarratti caaba isa haaraa ganaadha utubaa ammoo utubaan mataa kan moote abaluun kufee abaluu duubatti deebi'ee abaluu sanakkalame abaluu akkas taate abaluu jira barri gadaas jira baranas jira bara dhufus jira utubaa dhagaa'e wanta guddam gaaf tokko waaqayyo maqaa haaraanatti barreessa jirtu maqaa waaqayyo haa eebbifamu amd haara qabaalla utubaa eenyu kan mo'ate وفي قرب توفى جلسيته أنا وجدت سبعة آيات ملته بقولنا سدي لكو سدي دمي تكررت كني قرب زوفني كمطال سدي دمي تكو تيسورا أنا وجدتها إيه كموت كردي ما دوامتي كموت إن أني أفيكوتي موي أباك وجدت سورا أكمنتاي inni moo ana wajjin teessoo korraa akka taa'uuf aboonan kennaaf inta wachaadha Ameerika keetii iddoon hin dhoowwatina jechaa yeroo akkasumaan jechaa jechaadha uummanni malee hin ta'u ada Yohaannis faadhaa yeroo sana maal barbaadan jennaan gooftaa koo galata keetti ishii dubbaddoon dhuftee himaddoon maaluma tokko garaa koona ijoollee lamaan kana beekta miti Yohaannis fi Yaaqoob tokko mirga kee tokko bitaa kee jedhanii naaf haa ta'an. Daawwan kanattan beektanii qaxxan
Isa utuu mandaraa achumatti deeffatu. Erga kootichisu bitaa kootichisu kan abbaa kootichisu. Birtaan ani moo'ee warra moo'ee taakaachi waan ishiin jettee miti. Xinnoo turanii bakka akkaan irratti dhangalaafnee mandarri kun haadhumtu warra jedhaniif jedhu. Waa taragaagaa maataa jedhanii ture. Bakka gara mata dhuguu akkamitti teessoo irra ta'a. Amma qalbii jirratanitti. Ana nama kiristiinaa ulfaatu nagarra filatu. Como obroomna malee. Waaqumti nu haa gargaaru. Ani ofii kootii moo'ee abbaa koo wajjin teessoo irraa kootaa du'a moo'ee rakkoo moo'ee biyya lafaa moo'ee inni moo ana wajjin teessoo irraa akka taa'uuf aboon gaafas fixatee raawwatee achi kan ga'e achi kan geesse kiristinnaan akkasii qaba. Inni kan biraa kan moo hin dhaala mucaa koo sin taa'e kan moo hin dhaalaaye. Waan hundumaa hin dhaalaaye mucaa koos hin taa'e mul'ata 21 irratti dhagne yoo laalle mul'ata 21 yeroo darbe kan taa'e qo'adhu mul'ata Yohaannis kana baay'ee dhaqeedha kabbaatiidha inci baay'ineen baddii bakka malee ergaa gurguddaa tas keessa jira. Taatanii bisaa ammayyu hojjaatu reefu amanaa macaafa baay'ee dubbifannee macaafa hedduu talaqee dubbise. Inni waa'ee waldaa kiristaanaatti waa'ee Kiristoos dubbata qineenidha. Mushurritti koo maalii koo ani maal ta'e wanta garaagaraa baay'ee waan dhufeeti lubayyuun taane agarsiisaa hin waan mimmi'aawuu fi dhokkattanii macaafa keessa. Yoo muratti dhibbattanii bakka dubbisaa hin gitimii haasaa minne qinee haasaa hin jedhani maali akkanaan dubbifata jedhe. Magari pada rekoda. Malu ada sebut tu berdua ni mawali ada salam mawali. Masa apa je lah? Ini wahai kini asa. Gift itu mawali tu. Ini wahai mana bisa lah. Kamu boleh tahu ada segala tu bisuri ni cuma jadi dewi hati. Lebih guna kisah cuma. Tiga bitok torba. Inni moo kana itti darbee argachuuf jira. Maalitti? Inni moo kana itti darbee argachuuf jira. Ani waaqayyo isaa nan ta'a. Innis ilma koo hin ta'a. Maqaan waaqayyo bara baraan haa eegamu. Inni moo kanatti darbee argachuuf jira, dhaaluuf jira. Itti fufeewo inni moo kana itti darbee argachuuf jira erga jedheen booddee ani waaqayyo isaa nan ta'a innis ilma koo hin ta'a. Eenyu barbaadama sokkina jalaa deemina jalaa mucaa waaqati indoo sobdaa ati odoo kanaan galanii uffate. Masburii maqaa dhadhatu deemina jalaa sokki maal jedha mucaan kaa ijoollee jedhan seemina jalaa sokkina jalaa mucaa waaqati indoo imbaduma sobdaa ati kanuma gatiin kee ta'e. Yoo dokkoletti dhume yoo akkamitti hojii waaqataata gimmitii qaba. Taanee mee taanee malee akkamitti hin ta'a? Hin ta'u. Inni moo kanatti darbee argachuuf jira. Waan isaa fi eebba isaa fi kakuu isaa fi waan qophaa'eef ulfina qophaa'eef teessoo qophaa'eef eebba qophaa'eef itti darbee dhaaluuf jira. Tokko
ani waaqayyo isaanan ta'a inni immoo ilma koo ta'a. Ilma waaqayyo ta'uu isaa baay'een badhaafama mucaa tokkotu ollaa keenya akaakayyuu kootu damma qabaa kan isaa damman baasaan akaakayyuu isaa damma numa baasa waan hundumaa nan qopheessaa gamsa jira gamsa nan cabsaa suphee nan qopheessaa maal ishee jaarsi ani immoo jaarsi baasee malee baasu mucaan kanumaan kan hujaa dammi sun moosee gamaanii hanqalatee man nyaatu damma abbaa ba'uuf qaba abbaa nyaatu qaba barsi sun moosee gamaan qulqullummaa fawwaa fi waraarratti zeegamal salaali bakka sabalaa jedhanii bakka gadaam saayinaa ciifaa guddaa tokko nama maranisti kan ulfaattiin argachuudhaaf eebbattiin argachuudhaaf beela'aa karaa deemuu hundumaa tuma ammaaru summoo zeegamal karaa deeman nyaata walitti makaa kana shumburaa qamadii minqalaa boqqolloo summoo zeegamal karaa deeman nyaata damma garuu karaa deeman nyaata akka hidhee ta'an ta'e yookaan hubadhu akkasuma mootummaa waaqayyoo dhaaluun hin danda'amuudha. Jireenya sana bira ga'uu hin danda'amuudha. Kun jaarsi kana deeman hin ta'u. Eenyu warri mo'icha argata? Qabxii lama sadii dubbadhee sabbitu. Dili yaaganyuun namaan achi eenyu mo'icha argata? Kiristoos mo'icha argachuun akkuma jiru ta'e Kiristoos yoo ta'anii eenyutu tokko warra amanaman. Eenyu mo'icha argata? Warra amanaman. Mul'ata 17:14 irratti yoo laallee የታመኑ ጅሬኛ ሳኒቲፍ ከነመነመን ክርስትና ሳኒቲፍ ከነመነመን ተጃጅለ ሳኒቲፍ ከነመነመን ኩዳ ቶርባ ኩዳ አፉ የታመኑ ኩዳ ቶርባ ኩዳ አፉ ኢሳን ኦልቸት ሎላይንካስ ኦልች ገሩ gooftaa gooftotaa mootii moototaas waan ta'eef isaan immoo warra isa wajjin jiranis warra amanaman warra foo'aman warri amanamaniidhas jedhe irra deemee dubbisa warra isa wajjin jiranis warra amanaman warra foo'aman warra amanamaniidhas warri foo'aman warri amanaman isaan warra mo'icha warri foo'aman warri amanaman awwaamaman jedhe bakka warra foo'aman macaamnes awwaamamu baay'eedhaa an foo'amu xiqqoodha salleet calallii keessa dabartee immoo kana manan du'a kootti seenu kana maalli keessaa qabu kan jettu ችግር የለም ሰሙ ከበልስ ያለ ረጁን እንደነስ ከተባታ አደስ ዋይጋ ስልኪ ሰይጣን አሰበኩት ስልኪ ሰይጣን አሰበኩት ቀልቢ ይረታች ጉማና ነው ይደደባላ የኙስ ቢለው ፈታ ከነጭላ በተ ተጃጀሉ ሰበደ ጎንጎራ ሰይጣን ስልኪ ትጉት ስልኪ ሰይጣን አጅቴሬ garuu arga jette warra amanaman warra foo'aman du'a koo cubbuu karaa malee dhufe du'a koo waaqayyotu na gaafata warri mo'icha argatan warra lammaffaa warra lubbuu isaaniitiif illee garaa laafne በኢየሱስ ክርስቶስ ክርስትና ወደ ጭካኝነት ያመጣል እገረጀብን ወረ lubbuu isaanii illee mararsiifan warri moo akkasumaan hin ta'u huban mul'ata boqonnaa 12:11 irraa warra lubbuu isaanii illee mararsiifan obboloonni keenya immoo dhiiga oolichaatiin dubbii isa dhugaa ba'aniinis isa moo'aniiru isaan du'atti waan isaan geessu yoo ta'e iyyuu lubbuu isaanii hin mararsiifan haalleluuyaa Nandua dhugaa kanaaf Kiristoosiif akkasii darbaggaawwan warra lubbuu isaanii mararsiifan namni maqaa gaarii qabu Pooliikaarp
namni jedhamu waldaa durii yookiin Roomaatti waldaa durii keessatti gadi Kiristoos jennaan addabaabaa guddaa fuuldura dhaabanii warri sagananaa ganamanii maayichuu jedhe kaana jedhe akka balataatti jedhe. Boodaan si waraannee si ajjeemnaan giddeen rakkoon qabu jedhe. Boodaan waraananii du'uu dide. Amma bidira keenya si humnaa jedhee. Baay'ee daqiiqaa 5 natti dhagaamaa jedhee hoggaan gubadhu. Lakka ክርስትና እንደዚህ ነው አመደች ባይዳ ወሪ ሰጋዳን ሞ በራማ በራቲ ጉበቱ አይደጊ ጋጂ ኩለተና ገሰነ ነው ሳይ አነብሱ እንደንደኝ በረበራን ራና ለቢዲ ሁንቱ ለጅራይ ማይኔ ተነባረ ማለ ወዲ በረባይ ሰው ጅንቱ እኔ ዋቀ ኮቲ አሜን ማልፊዩ ገራላ ሉቡሳት ይፈራላ ይሄን ወሪ ሞት ጭቡ ብለ ደርቡ ዱዋምቲ ወረዱ ወትለ ቀብሳን Leewwadha obboloonni keenya dhiiga oolichaatiin dubbii isa dhugaa ba'aniinis isa mo'aniif biyya lafaa kana dubbii isa dhugaa ba'aniin hin mo'annaa jirraa nuti isaan du'atti waan isaan geessu yoo ta'e iyyuu lubbuu isaanii mararsiifanne ክርስትና ከነፍስ ጋር እስከ መወራረድ ነው። በቃ ናንዱ አማሌ አማምነት ይደጋማ warra lubbuusaanii baara oolfachuu barbaadanii dhabanii jedhama isaan barabaraan gubatu. Jireenya moo'ichaa warri jiraatan moo'icha warra argatan warra lubbuusaanii bararsiisan. Inni kan biraa hiikama argata kan murteessan yoosan warri jireenya moo'ichaa jiraatan warra murteessanii bakka walaawaa'onni wayyaaree ta'aaree warra jedhamiti warra murteessa bakka. Maatiin tokko jiru biyya keenyatti warra abbaa jetteeree aqoomiyyoota isaanii qabanii jetteeree. Lakkii waan akkana lakkii ayi kanatti hin galu waa kun rakkoon qabu akkana gootee akkana kun geggeessi waan akkanatti rakkabbadina akkana jetteeree bakka. Warra abbaa jetteeree achi gaali. Annamni jedhu fudhatu jechuudha. Karaa kanallee latti dhufiin jechuudha jira yoo jiru kaachumatti. Naagalee bakka ittiin deebii kanarra naagalee amadi naagalee. Inni akka si xaqqamama yookiin kimiin kanaanatti haafu achi gadaabate. Mee la itti dhaan homaallaa lufitee dhufee. Bakka hulatti. Warri bajetteeree garuu ta'u. Amma jetteeree fi jedhamu tapha. Ogalamu sadi guddaa mucaa wayitu fuudhe faarfata yookiis garee ba'aa keessaa faarfata maqaa fuudhee mogoo qabaatee fuudhe. Fuudhee torban lamatti shaantaa isaa surreessaa yookiis jirkii isaa jala fudhattee. Mobaayilii fuudhe. Maaltu kurmaata keessan galee maaltu si shaana akka walitti dhufee fuudhee sanuma lama wajjin turre sharqii qabulatti shaataa qabulatti yaarii bulee gadi uumati eenyu mari'atu boonuma ni saagalaamani boona ni saagalanii warri gaa'ela dhaman akkas ta'u guduu maaltu kanatti seena abaabbalaa namaa tokko asirra godhee egaa anti buchuu qo'ee ishii kana abaabbaluma namaatu namaa miti jedhaniituma abaabbalaa namaa yettee Daani'eel 3:6 yoo nu oolchuu waan hin tamanne kun nu oolchuu yoo baates immoo inuma gubanne malee
footoo kee kana fakkii kee kana suura ati biyya keessaa ol dhaabdee gad dhaabdee kana miti. Yaa akka bittaasifti akka bittaasifti bakka eessa jirtu bakka jiraanne bakka የወሰኑ waan guddaan dhufa akka jiru beeku rakkinni akka dhufa jiru abiddi akka dhufa jiru beeku bakka ani macha ini sagan foto ini malitani wajjin lixee achi keessaa baasee waaqa Ishaaq Isiyaaq abdinaa gorraan kana fi namni waaqa biraa biyya kanatti maqaadhaan ana bidda keessa nama wajjin dhaabbatu akka Seezara gooftaa koo Isaa dara fixaa waan biraatti warra eenyu jettu waaqni waaqa kana maal godhanii warri moo'icha argate warra murteesse የወሰኑ Yenga murteessitee ati arba warri moo'icha argatu karaa Kiristoos Iyyesuusin jireenya moo'ichaa jiraachuu. Jireenya moo'ichaa jiraata kan amaname lubbuu isaaf garaa kan hin laafne kan murteesse